Akkam jirtu hordoftoota keenya guyyaa har'aa viidiyoo tokko isinii qabannee innis akkamittiin yuutuubii tambineelii bilbila keenyaan haala salphaadhaan hojjenne kan jedhudha. Nu hordofaa jenna. Jalqaba irratti appii Pixel Lab isin gaafata. Appii Pixel Lab kanneen qabdan yookiin kanneen hin qabnellee gara Google Play deemtanii buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinicha kanadha jechuudha. Kana booda erga buufattanii booda irratti OK jechuudhaani bifa kanaatiin dhufaa jechuudha. Bifa kanaatiin dhufaa jechuudha. Kana booda gara gadii kana keessaa hora 5 jiran gara gadii kana keessaa sararfaa jiru kanatti buutu. Yeroo sararfaa kanatti buutanii kunoo ammas image size waan jiru jira. Image size kanatti buutu ammoo kunoo custom kan jiru bukkee kunoo wanta jirtu kana ishee gara gadiitti qabamtee jirtu kanatti buutu. Kana booda YouTube thumbnail waan jiru jira irratti okeettu. Kana booda okeettu. Amma gaa saayizii YouTube thumbnail keessanii seeraan isinii fideera jechuudha. Kana booda YouTube thumbnail bareedaa tokko hojjechuudhaaf kunoo ajee buutan import itti gootu footoo barbaaddan import isinii ta'uu import itti gootu. Ani garuu kan hin filadhu kunoo kana filadhee egaa gootanii booda kun saayiziin isaa akkatiin saayizii isaanii gootanii guddifattu. Kaggootanii booddee tanii gara gaarraa kanarra kan jirtu kunoo bakka kanarra kan jirtu kanarraa shaatti buutaniitu akkan isin jilaa olii gadi hin deemnetti xiqqaatti buutanii dhuftanii kunoo qulfii kanatti buutu jechuudha. Kana booda buutanii kun socho'uu hin danda'u jechuudha gaama. Egaa kana gootee booda ammas kan biraa imejii biraa import gootu jettanii. Kana booda erga keetiin isinii dhufee booda ani download jira keenii kan download godhee tokko jira isaan import godhaa jechuudha. Kunoo kana image isa kananii import itti godhaa jechuudha. Kuna image kana import godhaa jechuudha. Kana booda akka gootanii booddee tanii ammas loogoo YouTube barbaaddanii loogoo YouTube kunooti. Erga keettee booda saayizii kanaan xiqqeeffattu gaashaanii saayizii kana erga kaggootanii booddee posiishinii isaa kanatti godhanii deemsitu lafa harka isheetii irra kan inni taa'utti. Kana booda kanarra deemtanii iddoo kanatti buutanii kanaaf kana walitti confirm godha jechuudha. Amma walitti confirm ta'eera. Kana booda ammas import goona jechuudha. Ammoo loogoo Pixel Lab keenya import itti goonaa jechuudha.
Kun isa wana imported goona. Kun transparent waan hin taaneef irraa balleessina jechuudha. Kalerii isa gurraacha kana irraa balleessina jechuudha. Kalerii kana gurraacha goona. Kalerii kana gurraacha goonee fi kana 00 tti deemna jechuudha. Irraa balleessina hundasaa. Kalerii gurraachatti deebi'eera. Kana booda kunoo raawwateera. Kana kooti yoo keertattu akka goggootanii booda amma barreeffama fiddanii agarsiisu jechuudha. Barreeffama fidnee agarsiisnu immoo kun kanatti buutuu egaa itti buutanii tekstii waan jettu buutuu edit gootu jechuudha. Iddoo kanatti buutanii kana maal jennee saafnaa YouTube thumbnail design jennee saafna jechuudha. Yookaan feetaan xaafuu dandeessu an garuu YouTube thumbnail design jira. YouTube thumbnail design kana booda bakka tiikaatti buutnaa hin guddata jechuudha. Kana booda kana maal goonaa jalqaba booldi godhannaa jechuudha. Booldi godhannaa erga booldi godhanne booda fontii isaa immoo waan feeta irra kaa'adhaatini waan feeta tole irra kaa'adhaa. Kamerraa hangana orang kaa'a. Kana booda background isaa bukkee hidhattaniitu kun hobaatti buutanii background isaa kana bottom isaan guddifna. Sagalee immoo gurraachatti deemna gara malee. Qaama xumurraa jechuun akka hojjettanii haala beeksisaa hojjechuu dandeessu jechuudha.